dhugaa rabbi baay'een gadde. Baay'een itti gadde mucaa kana jechaadha. Mucaa moofsaa akkana godhe kana baay'een itti gadde. Isa wajjin Oromoodha jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan guys, nagaa fayyaa keessanii nageenyi badhaadhaa kan nyaattan dhadhaadhaa bakka nagaan dhuftan isin jecha har'a dhugaa rabbii mucaa kana cal jedhee ilaalaa jira har'a mootii yaada kiyya irratti dabarfachuun barbaada. Akkuma san immoo barumsa ijoollee Oromootiif akka ta'u abdii guddaan qaba. Kanaaf viidiyoo kana dhaggeeffadha haga dhumaatti isiniin jedha. Akkuma san immoo warroonni chaanala kiyyaaf haarawwataa ta'an bakka nagaan dhuftanii jedhee ol ka'ee simadhee jira bakka maatii kootti makamtan isiniin jedha. Ammas immoo tuyyuu warroonni ammallee faamilii kiyya taatan bakka nagaan eedan isin yaadee ture isin jaa. Akkuma san baay'een isin dinqisiifadha. Komantiin isin naaf barreessitan yaadni isin naaf katabdan viidiyoo itti dhaggeeffattanii baay'inatti tola. Ammas haga dhumaatti dhaggeeffadha. Ilma Oromooti. Ilmummaan Oromoo deebii irratti loogii hojjetu kana waan hin tan irratti hojjetu calqinni ilaaluu dadhabne irraa jechuudha. Kanaaf obsaa gargaarullee hin dandeenyas sagalee ta'uuf hin dandeenya. Jechuun sagalee isaa ta'uu osoo hin ta'initti ani kanaan dubbachaa jiru ani namni keenya maaf akkana wal godha. Dogongorri kun deebii akka nama keenya keessatti hin deebine. Barumsa irraa fudhadhaa jedhee isin dabarsaa jira. Obsaa immoo waan irraa dubbachuu barbaadu gargaara. Kiyyaani wanta kana natti hin kenne jedhee eegenni akkas maraatee isa dhiisaati isin ilmaan Oromoo jaalala obsaa qabtaniif cinaa dhaabbadhaatii gargaaraa mallaqa san bakka buusafi. Nu miliyoona meeqa gargaaraati mallaqa inni sammuu isaa dhabee hojii isa gadhiiseef san gammachiisaati bakka buusa. Akka baay'inni kenna faayidaa qabu agarsiisamee obsa irratti jechuudha. Isa dhugaa waaqaa jechuudha. Macheem namni tokko gaafa hojjetu uf jijjiira jedheen hojjeta malee ufi kiyyaan uf jijjiiraa jireenya kanarratti jireenya gaarii jiraachuu barbaada jedheeti kan waan baay'ee yaalii godhee hojjete jechuudha. Mucaan kun akka afaan Oromootitti aadaa ofiitii fi afaan Oromoo guddisaa afaan Oromootiin afaan keenyan as bahee nama waa guddaa nu barsiisaa ture takkaadha jechaadha. An akkootti nama dinqisiifadhu takkaa jechuudha. An akkootti miidiyaa kanaa ibsarratti argee jechuudha. Obsaa jechuun nama gaarii jechaadha. Obsaa jechuun anaaf nama guddaadha yookaan immoo anaaf nama dinqisiifadhu takkaa jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo baay'ina isaa kanaan mucaa kana bira dhaabbatee akkan maallaqa inni maraateef san addunyaa inni hojjetee dhabee maraatee san bakka buuftanii abdii guddaa sin biraa qaba jechuudha. Hunda keessan iyyuu jechaadha. Idan hamma ammaa kanatti ani garuu obsaan isaa erga rakkoos irra gahee jedhee erga dhukkubsatee obsaan bubbilee jira jechaadha. Haa ta'u malee garuu namoonni cinaa dhaabbatanis ni jira, namni cinaa hin dhaabbatanis ni jira jechuudha. Uummata Oromoo wal bira haa dhaabbannu wal jajjabeessinu. Akkanuma wal jaalalachuun kun maal bu'aa qabaree gaafa ati rakkatee obsa biraan dhaabatiin dhaggeeffadha obboleessa kan kee tokko abdadhu Oromoo kana abdadhu gaafa rakkatee of biraa dhaabde Oromummaa maalii wajji qabdaree lammummaa maalii wajji qabnaree nuti nama jechaan ka gaafa ati rakkattis gaafa ati bashannantus gaafa ati rakkattus yoomuu yeroo hamuu si wajji ka ta'uudha jechuudha. Baay'ee hiriyoonni isaa baay'ee darsana jedha. Obboleessa illee baay'inatti tola. Baay'inatti tola obboleessaa jechuudha. Otoon obboleessa tokko ta'ee itti gaafatamummaa sanuu hin fudhatu. Osoo obboleessi tokko ta'ee hicitii isaa sanuu sirriitti hin beeku jechaadha. Madaa isaa sanuu baasee uummata kana himuu hin danda'u jechaadha. Obbolaan akkana wal jaalatan argee hin beeku. Obbolaawwan yeroo waa hojjetan waliin mari'atan akka jala kan argee hin beeku jechaadha. Isinii galtee? Kanaaf obsaa cinaa dhaabbadha. Obsaa gargaarsa godhaafi. Kiyyaan deebisuu baatee sun mataa isaa isin garuu
gahee keessaan baha. Lammummaa wajji qabnu gahee keessaan baha. Mucaa kana malleen isaa kana jalaa badisan caalchistanii deebisuu ni dandeettan. Isin Oromoo miliyoona meeqaa? Mucaan kun olmaa gaarii isin biraa qabaa bara. Isinii galtee olmaa meeqa isin biraa qabaa bara. Nama afaan Oromootiin gabbee isin waa barsiisaa ture takka. Nama miidiyaa kana isin barsiisetu iyyuu bara obsaadha. Isinii galtee obsaa jechuun nama miidiyaa kanaayyuu isin barsiisee jechaadha. Afaan keetiin bara. Afaan keetiin gabbee takka jee afaan Oromootiin isarraan baradheen waa guddaa. Kanaaf maaliif hin gargaarre? Inni na gargaara jee utuu hin ta'in ittuuyyuu ufii keetii yaadi gargaare. Obsarra rakkoo nama kanaa ga'ee akkamii os jettee callistee teetta. Kanaaf itti gaafatamummaa keessa fudhadhaa. Nama kamuyyuu olmaa isaa hin dagatinaa. Nama kamuyyuu cinaa dhaabbadha. Garuu obsaan nama akka namaa jechuun nama olmaa guddaa nu biraa qabu jechaadha. Nama waa guddaa takka irraa barataa ture takkaa jechaadha. Sii galtee. Kanaaf obsaa cinaa dhaabbadha. Mallaqa isaa kan inni akkas ta'e sana deebisaa fi sinjaa isatti kaansu garuu kiyyaa akkas isa godhe kanaaf dhaamsa guddaan qaba jechuudha. Dhaamsa guddaa qaba. Baxxaamina kanaachi akkamitti namni amanee waliin jiraachuu danda'a? Akkamitti dhiirri dhiira takka amantee wajjin jiraatti? Akkamitti dhalaan dhalaa takka amantee waliin jiraatti? Akkamitti lammummaan baay'ata? Yoo akkana uummanni akkanaa kun baay'atu jechaadha. Amma wanni an kaasuu barbaadu kiyyaa amma irra hiqaa guuree itti ergee waliin hojii jalqabna jeeni amma immoo mallaqa isaa kaatu biyya guddoo keessa jiraata konfideensii qabaachaa inni Itoophiyaa jedhamtu biyya gadhee tana keessa jiraachaa hojii kana hojjechuuf tattaaffii isaa haamilee isaa achitti kutee jecha akka kiyyaan kun bakka jirutti barbaadamuu qabaa'u. Tokkoffaa haamilee hojii isaa haamilee hojiidhaaf inni qabu keessatti kutee jechaadha. Haamilee inni hojiif qabu keessa cabsee jechaadha. Mucaan kun biyya abbaa ofii keessa taa'a. Kan inni wanta kana hojiidhaaf tattaaffataa jiru. Silaa nama kana inni bakka biyya guddate keessa taa'a. Silaa nama kana jajjabeessee akka inni guddatee bakka guddaa takka ga'u godhuu qaba. Mallaqa isaatiin. Har'a inni garuu mallaquma isaatuyyuu ta'anii sumunaaf shiliin godhirra buusee kana hundaan hojjetee hojii kana hojjetuudhaaf haamilee qabaatee tattaaffii akkanaa godhu haamilee isaa cabsee duubatti deebisu akkamitti namni keenya guddatuu danda'a? Akkamitti guddatee namni bakka takka ga'uu danda'a? Maaliif maayindii akkanaa qabdan? Maaliif isin hin yaadu sammuun keessan? Baay'een ajaa'ibi kiyyaan sun. Kasee ajaa'ibu immoo kasee ajaa'ibu. Waamuu beedhaan inni ijoolleen dhagee jiraan. Dhibba keessaa dhibbatti kiyyaan sun mallaqa irraa fudhee jira. Hojii sooliin jalqabanii jiranii mucaan kun dhobsaanillee sababa sanii akkas ta'ellee sobaa dubbiin dhugaadha dhibba keessaa dhibbatti jechaadha. Afaan isaatu dubbitee jechaadha. Isuma kiyyaa kana eenyu maqaan isaa. Deebi'ee immoo akka waan kaaduuf godhaa jechaadha. Akka waan kaaduuf godhaa jechuudha. Mubee biratti bara sagalee mubee waraabe dhageenyee jirra. Maali inni jaabar dhiirri sagadee? Maali namni akkasii? Maali obboleessoo? Biyya guddate keessa jirta. Inshallah biyyumaan inni jiraatu kanaayyuu otoo jiraatte. Obboleessa kan kee maaliif haamilee isaa cabse? Obboleessa kan kee maaf duude isaa kuttee achi hambifta? Maaliif akka obboleessi kan kee guddatee galma guddaa ga'u hin barbaanne ati? Maaliif fedhiin akkasii si dhaga'ama? Leesh obboleessa keetii haa guddatu guddisi. Maaliif haamilee isaa cabsita? Yookaan yoo isa gargaaruun barbaade yoo isa wajjin akka inni isa wajjin hojjetu hin barbaadini dhiisitti. Carraa bira haa barbaadatu. Yaamtee maa haamilee isaa kuttaa? Dhugaa rabbi baay'een gadde. Baay'een itti gadde mucaa kana jechaadha. Mucaa moofsaa akkana godhe kana baay'een itti gadde. Isa wajjin Oromoodha jechuun nama qaanfachiisa. Kan deebi'ee ammaan tana hoo waakkatu. Kan deebi'ee ammaan tana waan biraa haasa'u waan biraa.
taa'ee obboleessoo rabbiin si gaafachuuf deema obboleessa kan kee kana kan haamilee isaa kutte kana kan inni hojiidhaaf fedhii hojiidhaaf inni qabu haamilee isaa kutte kana haamilee isa cabsitee kana haamilee mucaa kanaa cabee sammuu isaa dhabee jechuudha. jeequmsa sammuu ta'ee jecha mucaan kun sammuu isaa jeeqee jechaadha. Fedhii inni hojiidhaaf qabu muluu keessatti kuttee jechaadhaati. Nama akkamii taati? Obboleeyyan obboleessi kee haa guddatu dhiisi. Obboleessi kee galma guddaa haa ga'u dhiisi. Maaliif kichuu isaa kuttaa? Faayidaa maal argatta? Namoota akkanaa nama jibbisiistan namoonni akkasii. Isii wajji Oromoo jechuun irra xarraggeechuu wayya. Maali haa guddite obboleessi kee? Maali haa guddifte mallaqa keetiin gargaartee? Haga inni fedhii haamilee inni hojiidhaaf qabu karatti kichuu kutte kana maali yoo mallaqa keetiin fedhii hojii akka inni horatoo goote? Ummata si jammar namni akkeetii biyya guddatee maasuqa. Nana rabsaawu si jammar namni akka keetii sammuu ilaalcha gadi aantummaa qabu biyya guddatee maasuqa. Maal hayti biyya guddatte? Akkamii dhayite? Boottee dirattee dhayite moo xiyyaarumaa si geesse? Ani inja baqa dhugaa rabbi nama tokko akkata isaa yaadan nama haarsa ishii. Kanaaf obsa kenna. Rabbiin guddata isa haa fayyisu. Rabbiin nama ammallee fayyaa guutuu isaatti deebi'ee Oromoon sabni guddaan kun isa bira dhaabatanii isa gammachiisanii gara hojii isaatti deebi'u. Rabbiin isa haa godhu. Rabbi garitti ilmaan Oromoo jajjabeessuu qaban. Ilmaan Oromoo morka isaa galma geessuu qaban. Morka kiyyaa sagixii kana galma geessuu qabaniif iyyuu. Suruma namatti dhaadataa iyyuu dhugaa. Dhugaa rabbi baay'ee taane. Dhugaa rabbi Oromoo ta'uu kiyyaa na gaddisiisa isa wajjin. Isa wajjin Oromoodha jechuun afaan Oromoo isatti haasa'uun nama gaddisiisa baay'isuu. Afaan Oromoo kiyyaa isatti haasa'uun nama gaddisiisa. Ilmaan Oromoo akkasiin qabdu obboleessoo. Ilmaan Oromoo amalota akkana kana hin qabdu. Si galte? Akkam akkana hojjeta? Awwaasu billahi min shaytaan rajiim. Akkam akkana hojjeta? Akkami obboleessa ofii akkana godha? Obboleessa ofii ka galma guddaa wajjin qabu akkami akkanatti kichuu? Kanaaf kiyyaan kuni dhugaa rabbi amma faamiliin jaraa lama walirraa fixaa jiraniimi. Kiyyaan mallaqa isaallee deebisuu qaballee sirumaayyuu kiyyaa kana dhiisanii ijoollee Oromoo. Ilma Oromoo kan fedhii hojii qabu, kan fedhii guddinaa qabu, kan biyya isaa guddisuu barbaadu, kan aadaaf afaan ofii guddisaa jiru, hiree isaa kutuun yookaan fedhii isaa bakkeetti hambisuun nama gaddisiisa ishee. Nama gaddisiisaa jecha ilmaan Oromoo. Baay'ee namatti dhaga'amaa jechaadha. Akkamitti fedhii isaa karaa irratti hambisa? Akkami haamilee hojii isaa cabsa? Rabbi isa haa cabsu ishee. An dhugaa rabbi baay'ee natti dhagame. Keessa kiyyaan na cabe mucaa sana. Mucaa akkas bashaasha, mucaa akkasii barumsa agasga'u uummata Oromooti gumaachaa ture. Haamilee isaa cabsee mucaa kan haaraan hojii kanarraa kutuu isaatiif baay'ee itti gadda ishee. Rifattoonni uummanni Oromoo siin rifate bakka si hambisaa beekadhu kiyyaa. Ammallee immoo haqqi isaa galchuu didee lafa maraa jechaadha. Maa hin namni akkana? Laa illata billaa. Osoo jara kan taate wal guddisanii laamala obboleessa ofii ol deemutti jiru bakkee hambisa kun. Bakkee si hambisu boo. Akkasiin siin jenna kabajamtoota jaalatamtoota kenna viidiyoo laayik sheerii godhaa. Dhaamsa kana immoo obsaa biraan nagaa isiniin jedha. Obsaa baay'ee si kabajna baay'ee si jaalanna. Hamma aqimii keenyatti si bira dhaabbanna. Inshallah akka fayyitu immoo du'aa isiif goona bakka jirru gargaarsa namaa osoo hin ta'in gargaarsa rabbi si bira haa jiraatu. Rabbiin si haa fayyisuun siin jaa. Obboleessa kenna qaalee hojiin kan kee kanaan dura hojjettanu boonsa ammas hojii keetti deebitee akkana boonsitu abdii guddaa qabna. Haamileen kee hin cabini rabbituyyuu bakka san hin geessu jeessi hambise malee isaa miti rabbi harka keessaa qaba. Kanaafiyyuu inni sababa sitti ta'ee sirraa fadhuutii ilmaan Oromoo si jaalatan laariitii sammuu kan kee gara nagaatti deebisiisiin jedha. Kana maal isinin jaalala ijoollee Oromoo warra duukaa turtan hundi keessan isin galateeffadha. Isinin jaaladha nagaan naa tura isinin jedha waan viidiyoo kee wajjin turtaniif guddaan isin galateeffadha. Viidiyoo laayik sheerii godhaa. Viidiyoo kee yeroo kamiyyuu dhaggeeffatan laayikii osoo hin tuqin bira hin kutin. Hin kutin bira. Bira kutinii isin jaa.
ciao ciao isin jaaladhaa isin kabajaa budid isin godhaa budid isin godhaa nagaan haa tura bye bye bye